Harka kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 akkam jirtu naga jirtu isiniin jecha har'a kan argamu asuma stuudiyoo Oromiyaa 11 keessa. Kan cinatti argamu immoo koree qindeessitu sagantaa fiilmii eebba fiilmii dookumantarii Hacaaluu Hundeessaa irratti qophaa'e akkasumas buukleetii kitaaba barruu qophaa'ee jiru kan guyyaa boru eebbifamuudhaaf deemu koree qindeessitu nama lama qabadhee asitti argamee jira. Ibsa isaanirraa hanga xumuraatti gaafiif deebii tokko wajjin goona hanga xumura sagantaa keenyaatti wajjin turaan ammas afeerraa keenya ta'a kan gama harka mirgaatiin argamu Dr. Awwal Aloottu asitti argamee jira jechuudha UK irraa gara Minisootaatti Dr. Baganagaan dhuftee isin jechuu barbaanna. Asiin immoo kan argitan dubartii cimtuu addee Dunee Silgaatii namoonni hedduun ni beektaniini isinis Baganagaan dhuftan addee Dunee isinis mee eegaruma sagantaa keenyaatti tarkaanfannuuti addee Duneedhaan jalqabna na fakkaata sagantaan buruu maal fakkaata waan jedhuun nuuf jalqabe addee Dunee. Tole galatoomii Abdul Naasir dursee Oromiyaa 11nis baay'een galateeffachuu barbaada yeroo adda addaatti sagantaa nuti qopheessinu kana duwwaatu hin ta'in sagantaa Oromoo biraa irratti hedduu waan nu gargaartaniif galatoomaan jedha. Sagantaan borii akkuma kana dura Dr. Awwal miidiyaa adda addaa irratti ibsaa ture barreen gaddaa yeroo kana yaadannoo Hacaaluudhaaf jennee koree walitti dhufnee namooti baay'een kan keessatti qooda fudhatan qophii adda addaa qopheessaa turre qophiin barreen gaddaa Julaay gara dhumaa as Minisootaa keessatti qophaa'e akka nuti warri koree ilaallutti hawaasa keenyarraas feedbackii argannetti qophii addaa qophii Oromoo boonsu qophii haga ta'e Hacaaluu gitu yaadannoo isaadhaaf bifa malitti qophii adda addaa qopheessaa turre sana keessa amma yoo lixuudha baadhee kanneen hafan yeroo sana hojjenna jennee akka koreetti waadaa galle keessaa dookumentarii ture dookumentarii afaan Oromoodhaaf kan afaan Ingilishii buukletii amma Abdul Naasir kaasee walleeleenni kana dura qopheessee nuuf dhiyeessaa ture sanallee bifa barreeffamaadhaan akka dhiyaatuuf wanta qophaa'ee jira soo sana keessaati har'a kan nuti waa'ee isaa dubbachuu barbaannu torban kanas dubbataa kan nuti turre dookumentarii fiilmii afaan Ingilishiidhaan yeroo dheeraan irratti fudhatamee beekumsi baay'een irratti bahee yeroo baay'een irratti bahee ogummaa guddaadhaan kan waggaa tokko kan irratti hojjetamaa turanii haala dinqisiisaadhaan haala baay'ee nama gammachiisuun haala seenaaf jiruuf jireenya Hacaaluu akkasumas immoo jiruuf jireenya Oromoo siyaasa Oromoo calaqqisu haala sana keessatti qophaa'e kun egaa bor sanbata guddaa yookaan dilbata August 28 sa'aatii 5tti sagantaan kun yookaan fiilmiin kun ummataaf ifa ta'a jechaadha. Kana irratti gaa qophii guddaatu ta'e awwal torban kan akkuma jedhe baay'ee dubbataa ture amma kan nuti as jirruuf hawaasa keenya Minisootaa yeroo hundumaa nu cina dhaabbatee sagantaa kana duwwaatu hin ta'in sagantaalee magaalaa kana keessatti qophaa'u keessatti gahee guddaa qabdan hojii biyya keessatti hojjetamu keessatti gahee guddaa qabdan baatanii dookumentarii goota keessan goota Oromoo akka Oromootti hundumtuu ba'ee akka ilaalu dadhabbii irratti ba'e sana hojiin maalii akka hojjetame hojiin hojjetame kunis immoo yoo hir'inas qabaate yaada keessan irratti dabaltanii akka caalaa fooyyessinu cimsinu jedha gaasa guyyaa borii sagantaa kana fiilmii kana ummatni hawaasni Oromoo akka jirutti ba'ee bakka guddaa qabnee jirra goota isaa haa daawwatu hojiin hojjetee bara lubbuudhaan jiru darbeen jedha isa hafee awwalitti dabale. Osoo Dr. Awwalitti hin dabrin dura osoo waa'ee buukleetii kanaa xiqqoo isin lamaan keessaa namni tokko irraa hawaasaaf tuttuqee hawaasatti osoo agarsiiftanii. Buukleetichi wantoota bara dabre sagantaa amma Duneen addeessi kana gaafa qopheessinu haftee Hacaaluu kana walitti dhufneetiin wal bira geennee wajjin teennee waa'ee Hacaaluu haasofnee gaddas ta'ee wanta inni hojjete irratti rifatti godheetiin wal biraa deemurraa wanta dhaloota fuulduraatiif dabruu danda'u waa lafatti gadi dhaabneetiin deemuu qabna jenneetiin wantoota irratti hojjechuudhaaf yeroo san waadaa kenne keessa buukleetiin kun isa tokko.
barreeffama adda addaatu keessa jira. Barreeffamni kunniin hojiin Haacaaluun hojjetaatiin ture kaka'umsi inni dargaggeessa Oromoo irratti keessattiyyuu bara 2014 irraa haga 2018 yeroo qabsoon Oromoo finiineetiin ture sanitti kaka'umsi inni dargaggeessa irratti uume maal akka ta'e dhiibbaan inni uume maal akka ta'e sagaleen isaa hagam takka uummata Oromoo ilaalcha isaa sammuu isaa akka boce wanta mul'isu karaa adda addaatiin namoota maatii isaatiin hiriyoota isaatiin namoota hojii aartii keessatti beekamoo ta'an fakkeenyaaf akka Alii Birraa akkasumas beeytota seenaa Oromoo siyaasa Oromoo qo'atan keessattiyyuu hojii Haacaaluu gadi bu'een laalaatiin turan namoota kanneen hin barreeffamee jechuudha. So kuni wanta fiilmicha jabeessu waan fiilmicha irratti argamu adda addaa karaa adda addaatiin waan jabeessuudha jechuudha. Galatoomii Dr. Walmee sagantaadhuma kanarratti tokko lama jettanii sagantaan boruu maal faatu akka qophaa'ee jiruuf dookumentariin fiilmii sagantichi maal fakkaata qophiileen qophaa'ee jiru takka lama osoo nuu jettee. Baay'ee bareedu. So sagantaan inni jalqabaa kuni eebba fiilmii waan ta'eef fiilmii kana eebbisiisuudhaaf keessumoota affeerretu jira. Keessumoonni kun gariin isaanii qaamaan nu bira jiraachuu dhabanillee remotely bakkuma jiraniin laayivii seenaniitiin sagantaa kana nu bananii kanneen keessaa aadde Faantuu Damisoo bu'uursituu fi boordii walitti qabduu faawundeeshinii Haacaaluu haadhoorra Haacaaluu isiin hin jirti. Paanel keessatti isin hirmaatti. Namoonni adda addaas namoonni hawaasa keenya keessatti seenaa hawaasa keenyaa qo'achuudhaan siyaasa hawaasa keenyaa qo'achuudhaan beekamoo ta'an akka aadde Kuwee fakkeenyaaf aadde Kuwee Kumsaa jechuu kiyya. Booni Holcomb qabbannee jedhamtee afaan Oromootiin namoonni biraas kana keessatti hirmaatanii jiran namichi fiilmicha kan hojjete Bruno Sorrentino jedhama innis ni hirmaata. So marii goonutu jira jechuudha fiilmicha irratti jalqaba haasaa aadde Faantuu Damisootiin eegalla. San booda gara fiilmicha ilaaluu deemna. San booda gara panel discussionii gara marii yaadicha fiilmicha irratti deemna. Waa takka Dr. Awwal haasaan keetii haati mana Haacaaluudha erga Haacaaluun ajjeefame booda carraa hawaasa biyya alaatiin wal argitee waliin haasa'uun argan hanga ammaatti carraa kanaan hawaasa Minisootaa keessa jiru keessattuu warraas jiru wal arguu danda'anii moo? Yeah, absolutely. So nuti fedhiin keenya qaamaan osoo dhufteetiin nu bira jiraattee ture. Suni waan adda addaatiif yeroo ammaa kanatti nuuf milkaa'uu hin dandeenye garuu remotely laayivii hin seetu. So jalqaba irratti haasaa isaan nu dhiyeessantu jira. Itti aaneetiin immoo marii namoota adda addaa wajjin goonu san keessattis hirmaatti. So kuni yoo asiin dura hireen sun hin jiraatin hin beeku ani yoo isin karaa adda addaatiin hawaasa kana wajjin haasofteetiin hin beektu yoo sun hin ta'in kuni ka jalqabaa ta'a jechuudha for sure. Galatoomee gara adda duneetti adeematu adda dunee magaalaa kana keessattuu hojii kana hojjechuudhaan isinis gama dubartootaatiin dureedha. Mee sagantaa hojjetamaa jiru kanarratti guyyaa boruu hawaasaaf ifa godhuudhaaf haalli ittiin seensaa maal fakkaata waan jedhu irraa osoo kaafte. Fayyaa ta'e dookumentariin kun egaa namootni akkuma sila tuqee horii hedduutu irratti ba'ee yeroo hedduutu irratti ba'ee beekumsa baay'ee irratti dhangala'ee gatiin seensaa nuti baasisuu barbaanneetu hin ta'in garuu galma sana qabuudhaaf haala dookumentarii kana mul'isuudhaaf wanta barbaachisan tokko aanjessuudhaaf maallaqa sababa nu barbaachisee fi qarshii xiqqoo akkuma tola jechuu dandeessa namootni balbala duratti kaffalanii galma sanaaf ittiin baasuu akka dandeenyutti baasii keenya sana akka ittiin kabar gochuu dandeenyuuf jennee goone namoota gurguddaadhaaf $20 namoota ijoollee waggaa 10 gadiidhaaf tola maaliif ijoolleenis akka argan barbaanna ijoollee keessaayyuu waa'ee Haacaaluu dhalootni haaraan dargaggooti ijoolleen maal gochaa akka inni ture afaan isaaniif galutti ijoolleen kun afaan Oromoon danda'an jennatuun ta'in baay'een anis ijoollee waan qabuuf gara caalu afaan Ingilishii sanaan irra waa hubatuu danda'u kanaaf nuti xiyyeeffannaan dookumentarii afaan Ingilishii kun iyyuu saba Oromoo duwwaadhaaf etuun ta'in ijoollee keenyaaf
namni ormaas waa'ee Hacaaluu rakkina biyya sana keessaa saabaru jennee wanta qopheessineef keessaayyuu maatiin ijoollee fudhatanii maallaqillee akka hin daangeessinetti tariyaan yoo ijoollee 5 qabaadhee 5 fidee dhufatee ijoollee xixinnoo yoo ta'an manatti akka hin dhiisnee fi ijoollee fudhatanii akka dhufan jenna. Ijoollee kooleejii haayiskuulii jiran immoo isaan immoo doolaara 10 baasanii maaliif mana muuvii torbanitti yeroo tokko kan hin dhaqne hin jiru ijoollee tiineejarii kana keessaa miti. Kun immoo waan ija qabu waan seenaa barsiisu waan eenyummaa Hacaaluu hojii Hacaaluu barsiisuu fi doolaara 10 baasanii akka seenan jenne namooti hin qabne immoo anillee gama kootii waan nan godha awwalillee waan kiisii qabuuni namooti horii hin qabne akka irraa hafan hin barbaanne dhufanii Hacaaluun eenyu akka ta'e hin beekan jechuutu hin ta'in wanta nuti walitti qindeessine kanaani haa arganii ijoollee isaanii wajjin haa ilaalanii bakki qophaa'ee jira akkuma hin jedhe nama hedduu qaba bakki suni galmi suni mijataadha dookumentarii fiilmii akkasii ilaaluudhaa fi keessummoota akkuma ammaa awwal jedhe immoo dooktar awwal jedhe sorry nama afeerree jira keessaayyuu haati manaa Hacaaluudha qaamaan asitti nuu mijatee argamuuyyuu haa dhabdu malee fiilmii kana isheetu baniinsa isaarratti argama wanta ta'eef hawaasni Oromoo bakka sana guutee ishee ilaaluun dhugaadhumatti isheedhaaf isaamilee ta'a jajjabina ta'a jaalala nuti kabajaa nuti Hacaaluudhaaf qabnu argitii jechaadha achi bakkuma jirtu teessee ilaalti isheenis wanta ta'eef an hawaasa koo Minnesota warra guyyaa tokko nu qaanfachiisee hin beekne ammas akka isin baay'eetti yaaddanii sa'aatii 2-3 dhuftanii achitti nu wajjin dabarsitanii qophii kana fiilmii kana ilaaltaniin jedha itti dabalee immoo awwal biyya Ingilizii irraatii sa'a dheeraa deemee dhufe guyyaa kaleessa kunillee dhugaadhumatti ergaa isiniif ta'a jedhee yaada daqiiqaa 30 oofnee bakka kana gahuu hiddadhabna jedhee yaadu yoo rakkina hamaan nu qabeerraan kaafe ulfina isaafis kabajaa isaadhaafis hammam akka inni dhimmame waan kana irratti inuma hubattu jedhee yaada ani gaa hawaasa koo Minnesota akka keessummaan dhufes nuun qomanne kanaaf jedheen irra deddeebi'e maallaqni nu daangessuu hin qabuun jedha I think kanuma yoon jedhu Dr. Awwal wanni hawaasa Minnesotaatiif yaamichatti gootee jiraatte sagantaa kalmaan soo goolamne. Baay'ee galatoomii Abdinaasir. I think dubbiin guddaan jalqabuma itti sagantaa kan saganteessine jenneetiin kaane maaliif kaane wanta jedhu sana yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroon sun Oromoodhaaf yeroo ulfaataa ture. Amma qabatamni biyya keessa jiru jijjiirame jechuu miti. Rakkoon gaafsan turte ammas hin jirti. Garuu immoo at least Hacaaluu dhabuudhaan wal qabateetiniin goota dhabne san akka silaa barbaannutti faarfannee galatoonfanneetiniin geggeessuu dadhabuun suni baay'ee dhukkubsee ture. Isa dhabuun waan tokko sanbira dabreetiniin ammoo nama dhabde san nama sifoora irraa wareegame san akka silaa barbaaddutti kabajaa barbaachisu gootee fiitiniin geggeessuu dhabuun wanta baay'ee namatti dhagamu nama dhukkubsu ture. Saniif sagantaa san qopheessine sagantaa jalqabaa san irratti uummanni Minnesota akka gaariitti bahee hiikaa sagantaa sanii hubatee akka gaariitti bahee nu gammachiiseetiin jira. Nuti immoo gaafa san wanti uummataan jennee maa'inni walitti dhufneetiin wal biraa deemuu qofa osoo hin taane yeroo fudhachuu danda'a humna keenya fudhachuu danda'a garuu ammoo wanta haftee goota kanaa gara fuulduraa itti fufsiisuu danda'u hojjennee isiniif dhiyeessinaa jenneen. Sanniin keessaa dookumentarii afaan Ingiliffaa isa tokko afaan Ingiliffaan dookumentarii qopheessuu maaliif akka ta'e dunee namarraa dubbateetiin hin jirti. Yes uummata Oromootti waa'ee Hacaaluu himuudhaaf afaan Ingiliffaatiin dookumentarii qopheessuun hin barbaachisu. Garuu ammoo akka uummataatti seenaa qabnaa seenaan asiin dura waa'ee keenya barreeffameetiin hin jiru gahaa miti. Namni keenya sirriitti barateetiin seenaa keenya nurraa hin barreessine mootummaan biyya san bulchu ammoo seenaa keenya akka keenyatti nuuf hin barreessine. Seenaan kan kee kan namni biraa siif barreessuuf kaati barreeffatu tokko miti. Hojii kanarratti wanti nuyi hojjenne tokko maa'inni Hacaaluutti fayyadamnee seenaa Oromoo rakkoo Oromoon keessa jiru calaqqisuudhaaf yaalii goone. So isa kana ijoolleen daasporaa kana keessatti dhalatan seenaa kana hubachuu danda'uun uummanni Oromoodhaa ala jiru seenaa kana hubachuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Namni Oromoodhaa ala jiru ammoo hojii kanaaf kabaja isa barbaachisu kennee laaluudhaaf daawwachuudhaaf sagantaan eebbaa kun baay'ee barbaachisaadha. Sagantaan eebbaa kun baay'ee barbaachisaadha. So uummanni Minnesota barbaachisummaa isaa kana hubatee akkuma gaafa sin dura waggaa har'a baheetiin nu gammachiisee goota Oromoo memorii isaa
akka boonsisanitti I think ammas uummanni keenya nu bira haa dhaabbatu dhufeetiin akkasumatti akka nu boonsu abdii guddaa qaba. Nama hundaafiyyuu ammoo hiikaa wanti kun qabu qofa osoo hin taane wannummaan sagantaa irratti godhamu nama baay'eedhaaf I think waan nama bohaarsu waan nama gammachiisu jedheetiin fudhadha. Ijoolleefis I think waan gaariidha jedhee fudhadha. Kanaaf uummanni keenya dhufeetiin ammas akka dhimmi guddaan as keessatti ka'aa jiru dhaloonni kun waa'ee eessaa kaanee maal keessa dabarree garam deemaa jirra waan jedhu akka irraa baratuuf na fakkaatame sanumaaf ijoollee afaan oromoon dhageenyeefis xiyyeeffannaan guddaan isaanis waan taateef afaan ingiliffaatiin osoo dhaamsa dabarseeti sagantaa boruutti ilaalchisee jechuudha. Okay, so isaanumaan wajji haasa'e. So you know, we produce this documentary primarily for young Oromo children who grow up here in this part of the world, in the English part of the world. We also made it for the English-speaking part of the world. The documentary centers Hachalu, his work, his life, but it also talks about Oromo history broadly. Hachalu talks a lot about how Oromos have been dispossessed, particularly from around Finfinne when the Ethiopian Empire was created, and how that practice of dispossession and exclusion led to the current situation that Oromos find themselves in. So I think it's a documentary that speaks to some of the issues, some of the questions that the young generation of Oromos wanted answered. So it's really important that they turn up and show their interest. And what we did in the documentary is actually represent the voice of the youth. There are a lot of young people who are usually not really centered in Oromo stories. So that's precisely what we tried to do, and I hope they will not let us down. They will come and watch because, you know, after all, we don't make a documentary in English language for you know, adults like myself. We made this documentary for them. So and they do perform as well. If you could. There is of course a performance by the youth in Minnesota using Hachalu songs. I think that's also a plus for some of those young people who are not inspired enough by the documentary alone. So there is more, absolutely. So do you want to add? That's okay. I think you already said what you can talk about the time when it's going to start. Oh, time. It's the documentary filming will start at 5 p.m. The location, it's Fridley High School. I don't have the number. Yeah, you can have. Okay. It's 6,000. Yeah, 6,000 Westmore Lake Drive, Northeast Fridley, Minnesota. It's 55432. So precisely, we're going to start at 5. We want everybody to show up at 5, and especially the youth. You guys need to respect the time, which you do. And then the documentary would be starting maybe 5:30. Yeah, 5:30, Yep. Exactly. So, can I just make one more point? Because we have a panel discussion around the documentary itself. So we have some very prominent individuals who have written extensively about Oromo history, Oromo culture, Oromo politics, so including Professor Kwe Kumsa, a very, I think, one of the most accomplished intellectual figures within the Oromo camp. We have Professor Bonnie Holcomb, somebody who has written. She would be here in person. She is somebody who wrote, I think, one of the most foundational texts that looks at the foundation of the Ethiopian Empire and the impact that process of founding the Ethiopian Empire had on the Oromos and other groups. We have Bruno Sorrentino, who made this film. I think he would tell us, for example, some of the challenges that he experienced in making this film and how we as a nation are effectively not part of the global archive. That it is very, very difficult to find materials of considerable quality to make a film. And I think that is some of the challenges he experienced, and he will talk to us about that. Of course, Fantu, Hachalu's wife, would also participate. And I think she will tell us what she thought of the film and what
she will think, for example, some of the issues, some of the things that the future film projects should cover. So a lot there in terms of discussions as well, not just the film and the performance. Yeah. Thank you. Karmaan Agolalu. Yeah. Isinis hedduu galatooma. Hedduu galatooma isinis. Aye. Fadha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 sagantaan boruu fiilmichi sa'aatii 5 walakkatti sagantaan sa'a 5 irraa jalqaba 5 p.m. to 10 p.m. At Fridley Public School Auditorium achi keessatti ilaalama jechuudha. Dubartoonni dhiirri manguddoonis ijoolleenis keessattuu the youth tomorrow is gonna be your day. We will see you there. Waan jedhu isaaniif dabarsuu barbaanna. Sagantaan kun akka isin dabarre keessummaa jabduu haadha manaa Hacaaluu Hundeessaati. Sagantaa kanarratti waan argamtuuf hawaasnis qaamaan argamuu dhabaatus bal'inaan argameetiin akka dhaamsa gaafiis qabaatan dhaamsas dabarfachuu barbaadan wal argaan boruu haa taatu isiniin jecha sagantaa keenya gamanumaan goolabnaa guyyaan boruu guyyaa itti wal agarru waan ta'uuf nagaan nuuf tura.